Ulfamtu kabajamtoota daawwattoota ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan hundumti keessan isiniin jecha Oromiyaa Freedom Media irraa torbee kanasiin akkuma baratame sagantaa kenna faayaartii torbanii qabannee isiniif dhiyaanneeti jira. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu immoo Jibriil Muhammadi. Hanga xumura sagantaa kennaatti nu faana bu'aa. Egaa torbaan kana faaya aartii kennaa irraatiin sirboota durii irratti kan xiyyeeffanne yoo ta'u torbaan kun akkuma guutuu Oromiyaatti baandiin guddichi hangafnii fi aartii fi aartistoonni baandii ilmaan afran qalloo hundeeffama isaa waggaa 61ffaa isaa alawaa ta'een biyyoota garaagaraa irraa walitti dhufuudhaan ala bareedaa ta'een biyya Masrii magaalaa Kaayirootti kabajachuu isaanii sababeeffachuudhaan sirbootaa fi weellistoota baandiin afran qalloo biqilchite hangafa artistoota kan ta'an kanneen akka Dr. Artist Alii Birraa fi akkasuma goota lubbuu isaa saba isaatiif kenne kan akka Usmaan Yoomuunsaa akkasuma dhiyeenna kana kan boqatte artisti Halloo Daawweefaa qabannee afran qalloo fi hojiilee isaanii muraasa waliin kan daawwannu ta'a. jalqabarratti sirba artisti Maadii Xiqqaa afran qalloodhaaf sirbee ergaa isa keessa jiru kan ilaallu ta'a. Ayaa sirna gadaa caayaa afran qalloo gaaddisa lammiidhaa seenaan isaa bal'oo. Ayaa sirna gadaa caayaa afran qalloo Salamida senani saballo afran qalloon caayaa sirna gadaa seenan isaa lakkaa'ameen dhumne burqaa weellistoota kumaataman bakka hundeeffama sirni gadaa miila lamaan gaditti dhaabbate Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf caayaa olmaa guddaa olte ayyoota hedduu biqilchiteedha kanneen akka Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa, Shibbakrii Saaphaloom, Muhammad Rashaad Abdullee, Abubakar Muusaa yookaan Abdi Qophee, Ali Shabboo, Shantam Shubbisaa, Dr. Kabajaa Artisti Alii Birraa, Adam Haruun, Kadir Said, Usmaan Yoomuunsaa, Noo Gobanaa fi Mustafaa Horeewwee fi kanneenii fi kan kana fakkaatan iddoo Oromiyaadhaaf gumaachitee jirti. Isaan keessaa artisti kabajaa fi jaalatamaa kan ta'e hangafa artistoota Dr. Artist Alii Birraa sirba isaa kan Assaa Bala'oo jedhu wal yaadachiisuudhaaf akkasuma immoo qoonni afran qalloon as keessatti qabdu maal akka ta'e wal bira qabnee kan ilaallu ta'a. Sabaleo, Buramaleo, Buramaleo, Sabaleo, Buramaleo, Buramaleo. Dr. Alii Birraan sirba kanaan karaammanni Abbaa Gadaa eessaa dhaqeen galma isaa jajjabeessaa taa'een seenaa isaa babarreessaa jechuun kan eegaluun sirba kana keessatti duudhaa aadaa fi seenaa uummanni Oromoo dacheen Oromiyaa fi uummanni Oromoo akkam akka ta'e bareechee sagalee kiloolee sanaan dhaloota gurra buusuudhaan seenaan duunee nuuf dhiisee dabre. Karaammanni Abbaa Gadaa eessaa dhaqeen galma isaa jajjabeessaa taa'een seenaa isaa babarreessaa
Taesenasa babaresa, taesenasa babaresa. Dachiyana marga irrike midani jallike nishani korne sirra nyanne korre sirra yafle. Irrike midani jallike nishani korne sirra nyanne korre sirra yafle. Adeero Ali Birraan itti dabaluudhaan sirbuma kana keessatti fal'aanaa cabaa deegaatu gurguree seenaa dubbii afaan fi wallaalaan nutti kolfee beekaan beekumsaan nu furee jechuun dukkana bara dheeraa afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamee ture akkasuma dureewwanii fi hayyoottan afran qalloodhaan biqilchite warra qubee afaan Oromoo nuuf barreessee fi akkasuma warra afaan Oromoo akka ittiin sirbamu akkasuma raadiyoo seenee ummanni dhageeffatu warra godhan keessaa ta'uu ragaa nuuf baheeti jira. Fal'aana cabaa deegaatu gurgure dubbii seenaa dubbii afaanfi wallaalaan nutti kolfee beekaan beekumsaan nu furee. Fal'aana cabaa deegaatu gurgure dubbii seenaa dubbii afaanfi wallaalaan nurraa goree beekaan beekumsaan nu furee. Doktori kabajaa artisti Ali Birraan xumura wallee kanaa keessatti akkana jedhe sola uleen cabee kan abbaa gadaan cabuun beekaarra tarree malee seenaan hiyyeessan qabu jechuun caayaan afran qalloon gumaacha guddaa isin sirna gadaa keessatti godhanii fi akkasuma kanneen fi kan kana fakkaatan sirna gadaa keessatti caaseffaman raabaa doorii fi duudhaa seenaa kaleessaa sana miidhagsanii tiiksuudhaan dhaloota irraatiin gayuu isaaniis ragaa nuuf bahee jira. Otollee uleen cabee kan abbaa gadaan cabu otollee uleen cabee kan abbaa gadaan cabu beekaa irra gunnee malee seenaan hiyyeessan qabu. Otollee uleen cabee kan abbaa gadaan cabu otollee uleen cabee kan abbaa gadaan cabu beekaa irra gunnee malee seenaan hiyyeessan qabu. Itti aansuudhaan weelluun nu isin daawwachiifnuu fi ergaalee wallee sana keessa jiran isin yaadachiifnu sirba artistii kabajamaa fi jaallatamaa bara jireenya isaa keessatti jireenya isaa guutuu saba Oromootiif jiraate boodarra roorroon itti hammaannaan maatii isaa dirree irratti facaasee dabree weelli isaa sirboonni isaa dhageeffatameen quufamne Usmaayyoo Muusaa seenaa dhaabbataa jedhu kan ilaallu ta'a. Artisti Usmaayyoo Muusaa nama mana hidhaa keessa erga bahee booda yeroo muraasa booda boqotee yoo ta'u sirba kana keessatti seenaa dhaabbataa kan yeroo dheeraa akka yaabbatee galmee seenaarraa ifee hanga'ee addunyaa maraa argachuuf lollaa Oromoon har'aa jechuudhaan kan eegalu yoo ta'u
gameessi abbaan sagalee kiloolee kun bara namni wal jibbee argaa waliin oode sanatti murannee kaanee biyyaa fi lollaa diina sodaannee inus nu jalaa jechuudhaan kunni sodaa takko hin qabne kun afaan diinaa taa'ee mata isaaf sagalee ta'uudhaan gootummaa isaas itti agarsiisee dabre. Muranne kaane biyyaa fi lolla diina sodaannee inus nu jala gaadufattee tayyaaroo dheere ireetti baasuuf bobbaane jiru haqaa fi lolla cubbuu biyyaadhu fakkaata keenya lamuun gabroomne fakkaata keenya lamuun gabroomne. Dabaluudhaan weellisaa Usmaayyoo Muusaa nama ajaa'ibaa fi onnee akkamii qaba kan nama jechisiisu guddisni baandii afran qalloo kun sirbuma kana keessatti barbaacha haqaa tabbaa fi gaaraa dagalee seenaa murannee garaa allayyaa buunee tabballee baanaa seenaa dhokatee falmaan mul'ifnaa jechuun addaa qabsoon qabdu kan ofii isaatii dhandhame dhaloota yeroo sanaatiif sodaa malee tajjii gubbarratti lallabee iyyee iyyisiisee dabre. Barbaada kalagaa fi gaara daggala seennee muranne gaara allayyaa buunee tabballee baana seenaa dhokattee falmaan mul'ifna. Dabola dara yomi ayamna mirga mulkamne abson defanne mirga mulkamne abson defanne. Xumura irratti weellisaan goonne onnee barbada guddisni baandii afran qalloo Usmaayyoo Muusaa sodaa tokko malatti gabroomu mannaa du'aa filanne saniif fincillee daggala seenne seenaadhaaf duunaa lubbuun kusannu mirga keenya irratti diinaan gabroomu jechuudhaan akkuma jedhe waan walleedhaan dubbate hundaayyoo hojiitti jijjiire seenaan duune dhalootaaf gola hambaa keessa kaa'ee dabreeti jira. Gabroomu mannaa du'aa filanne saniif fincillee daggala seenne seenaadhaaf duunaa lubbuun kusannu mirga keenyatti diinaan dabboomnu portaa malee isaa tolaan beekaani duynee aleele rasaa somaani duynee aleele rasaa somaani duynee aleele rasaa somaani duynee aleele rasaa somaani. Itti aansuudhaan sirbii nuti ilaallu sirbaa yeroo dheeraa duraa sirbame miseensa baandii afran qalloo kan taate weellistuu jabduu fi qabsooftuu akkuma waa'illan isii nama Oromoodhaa fi Oromiyaadhaaf jiraate eenna kana boqatte weellistuu Halluu Daawwee waamicha harmee ayyaa hundaan dhageessisuu kiyyaa naaf birmadhaa jetti yaalmaan tiyyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu horii kennee ati tiyyaa jechuudhaan kan ergaa guddaa qabuu fi aarsaa guddaa nama kafalchiisu jaarraa san keessatti isiin sirbite kan ilaallu ta'a. Waamicha harmee ayyaa hundaan dhageessisuu fiyyaa naaf dirmadhaan jetti yaalmaan biyyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee ati tiyyaa. Waamicha harmee ayyaa hundaan dhageessisuu fiyyaa naaf dirmadhaan jetti yaalmaan biyyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa
kenne atitiya. Weellistuun tun qabsoo abaa'uudhaan nu bilisa baasam arganne amma hireem qabsoo kasaffisum hunduu dandeettii isaan abaa'uutinnisum oromummaa isaa namni hunduu akka mul'isu jechuun qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo abaa'uun ganamaa godhaa turaniin keessattuu qooda guddaa baachuudhaaniin akkasuma aartistoota baandii afran qalloon walleewwan babbareedduu kana keessatti qooda fudhatan barreessitoota walaloon kanneen akka Abubakar Muusaa yookaan Abdii Qopheeffaa baandiin afran qallootiin utubamanii aarsaa guddaa nuuf kaffalanii jiru nuuf mul'iftee jirti. Qabsoon abaa'uudhaan nu bilisa baasu arganne amma hiree qabsoo kan saffisu hunduu dandeettii isaa abaa'uutinnisu oromummaa isaa namuunda akka mul'isu. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuufiyyaa Naadir maddaan jetti almaan biyyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kenne atitiyaa. Sirba kana haaromsuudhaan kan sirbitee weellistuu Hawwii Tamaam dhiyeennatti kan sirbite yoo ta'u sirba Halloo Daawwee kun ergaan isaa yeroo sanatti akkaan kan aarsaa guddaa nama kaffalchiisu ta'ullee weellistuu Halloo Daawwee aarsaa san hunda dandamachuudhaan lubbuun isii dhaloota har'aa kana dhaqqabee dhiyeenna kana boqattee jirti. Qabeenyi dhuunfaa kee kan Oromoon taane kan abaa'oo cinaa ittiin hin dhaabbanne jira bilisummaaf namni gumaachine wareega lubbuudhaaf kan nuuf hin kennine. Waamicha harmee ayyaa hundaan nageessisuufiyyaa Naadir maddaan jetti almaan biyyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kenne atitiyaa. Sirba Halloo Daawwee kana wajjin wal qabsiisuudhaan weellistuu Hawwii Tamaam xumura irratti weellisaa Oromoo jaallatamaa fi beekamaa bara dukkanaa sana keessa uummata Oromoodhaaf akkasuma aartistoota afran qalloo faana qabsoo godhaa ture weellisaa Eebbisaa Addunyaa nu yaadachiiftee jirti. Alagadani nu Oromoodha haalu beekani arraban soba nu garboomsani laamu arraba ay nu goomsani. Komale anga duati meka kan kalame kesarati simbiro barisi bosona marsi lenchicha bosona na dudu pisi wanu kesa jiru itti gabasi wanu kesa jiru itti gabasi almatakiya siya bambia muratakiya siya bambia dina sakala wabonu gala aba omue murganu gala balmatakiya siya bambia tatabekiya siya bambia wabonu dufe dina saofe akabo sonu lagarra ofe.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyam sagantaan keenya faayartii torban kanam hundeeffama waggaa 61ffaa afran qalloon sababeeffachuudhaan sirbootaa fi weellistoota afran qalloon Oromoodhaaf gumaachite akkasuma immoo caayaan afran qalloon utubaa Oromoo fi Oromiyaa ta'uun manni Oromoo fi nutillee ragaa ba'uudhaan torban kana sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammachaa sagantaa kana qopheessuudhaan hanga ammaatti kan isin wajjin ture an Jibriil Muhammadiin ogummaa teeknikaa fi kaameraatiin kan nafaana ture Umar Jamaaliin hanga xumura sagantaa keenyatti waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha qophii Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii isiniin jenna. Aya sirna gadaa caayaa franqalloo gaaddi salammiidhaa seenaan isaa bal'oo. Aya sirna gadaa caayaa franqalloo gaaddi salammiidhaa seenaan isaa bal'oo. Kabdulami gati sedalota Rukahayuf gamna kota Oromota Wali kabdulami gati sedalota Rukahayuf gamna kota Oromota Matahirap sira adala bihoda Aya franqalloo mallattoo si odaa maddee raabseera aadaadhaa fi odaa Aya franqalloo mallattoo si odaa Aya abaabolee Aya franqalloo Oromoota maraaf yoomuu ni jalloo